Abdi malah ini kurang punya kemana di juta ini ada. Istini saya kana. So amma baka irgan delu jira. Walumaa galatti maallaqi harkanne hangana ayuu boqorshiin kun zayitii dakallee namaa bitee yaada. Aba jetti jibaa keenya jettee qaba. Manaari la qarshiin zaman nurraa bitee jira. Hawaasni keenya haala keessa nurraa. Baka giiroo jechuun abbaa jaa qabna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam isin nagaa nagaa biyya keenya keessan bakka jirtan isin haa babbaatu babba'e tokko isin haa ta'u. Gaarii sharraan tana waliin dhufeef akkuma beektan hawaasni keenya karaa argee rakkoodhaaf sa'aatii lamanii jiranii. An akka ilma Oromoo tokkotti akka nama Oromoo tokkotti hawaasa kana akkamitti gargaaruu danda'a jee of gaafadhe. Hawaasa kana jechuun Oromoorraa hawaasa harka guddaa qabudha. Takka rakkatanii hin beekan yeroo walaatiif rakkatan. Hawaasi kun takka rakkatee hin beeku akka an afaan kiyyaan dubbadhu kana godhe keessaa hawaasa mata dureedhaan gahee guddaa taphatedha. Akka an qubee kiyyaan barreessu hawaasa na godhedha. So hawaasi kun silaan jiraatanii guutummaan guututti Oromoon hin jirtu jechuudha. Hawaasa Harargee jechuun hawaasa seenaan jaraa himamee hin dhumamnedha. Seenaa jaraa himee fixu yeroo nan geessu ilma Oromoo tokkotti gahee mataa kiyyaa bahachuu qabaa jedhe yaaddi. Maallaqa gammachuuf maallaqa guddaan qaba. Laayivii seenee guuruuf yuutuubiidhaan nama 700 qofa qaba. Taa'eetii yaadee hawaasa kana akkamiin bira dhaabachuu danda'a jee yaadi. Yaadi tokko na dhufe. Yaadi sunis qarshii paawundii 53 qaba. Paawundii 53 kanan hawaasa kana gargaaruu qabaa jee yaadi. Yeroo dheeraatti keessa yaadee yaadi na dhufe. Yaadi na dhufes qarshii 53 tanaan gabbahee dalagaa eegala. Bu'aa harkadde san qarshii 100 taatee, qarshii 500 taatee, qarshii 1000 akka taatee, qarshii 200 taatee bu'aa ishii tana jala harkadde fuudhee nama biyya tana keessatti qarqaarsi kun biratti guuramuu jiru. Qarqaarsi kun biratti walitti qabamuu jiru bira geessee itti kennaa jee yaade jechuudha. So inshaallah akka yaadii kun galmanaaf ga'u abdii qaba. Asumaan viidiyoo kana alaa'ee gochuudhaan na bira dhaabadhaa isin jaa. Let's go. Amma reedii ta'ee jira gabbahuu fi waan barbaachisu maalii kanneen fudhatu jira. First power baankii fudhadhee itti aanuudhaan maayikii wanti power baankii fudheef yoo maayikiin chaarjii kana irraa fixee fudhadhee kanaafuu amma let's go gara alaa baana. So bamraatii dhaamsee gabbahuutti jira. Tokkoffaa amma yaadi kiyya maal isiniif fakkaata? Poostarii hojjechiise jedhee yaadu jira. Poostarii hojjechiise uffata kiyyarra laxxafadha jedhee yaade. Tokkoffaa bakka nuti deemnu mana poostarii deemnaa jechuudha. Mana poostarii deemnee suuraalee wanni jedhu goonaa jechuudha. Mana poostarii deemna amma akkanumatti. Mara fagoo gala torbaffaa gala haga gabbuu ofumaanonni naa jedhata. Mara gabbuu eegisee balaa uummata kanaa irraallee rabbi naa qabu jecha du'aayi godhaame du'aayi godha. Sa'aatiin amma jiru tun jechuun akka Itoophiyaatti sa'aatiin fuudhidde silkirraa ilaalla. Akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 takka maraafuu adeemnume tokkoffaa mana waa koppii godhan deemna. Maaliif asirratti poostarii wayii kan laxxafamu jechuudha. Asirratti poostariin laxxafamu wayii barbaachuu qabna jechuudha. So amma asirra mana koppii wayii jira. Akka waraabuu danda'uu fi waraabuu hin dandeenye gaafadhaanii naaf obsa. Namichi mana koppii hin danda'amu naan jedhe. So waan hin danda'amu naan jedheef waraqaa koppii godhee kunooti. Tokko duuba kiyya laxxafannee jira maaltii siidaanii. Aaroon hin dalagaa fi hin dalaguu isaa hin beeku. Salaamu Aliani, jaramnya hum bila. Bila tu juga. Lali di. Oh sekian kami lagi ni. Malah kamu juga kawan malah kamu juga muat cuman tahu. Sama seni din. Arsi santai misali kawa. Ini santai misali tanan. Dalage buah mata isa kanzal arkadi. Buat ambil lah tu. Pas kita kamalan burung gesi. Kami malah ini burung kamalan juta ringgit ada. Malah ini kami malah ini burung. Malah dia ni ada kamu. Yo ni aje. Itu nanggai dia bawa dah je. Baik bodoh tu. Kenapa macam tadi sih ada? Ada apa pun nomor itu pun tu. Lah itu namanya. Kalau karsina markan nak kesan ni. Wanin dalage. Wah amma makanya. Wang kena bini namo. Lah itu. Lah. Ya le kan kebari dah. Asa siapa sih su? Anam madine ka shante misalen tanan. Wa bita
Waan san deemee gurguruu fedha. Tirfii achi jala harka dhisan kennuu fedha malee maallaqa namarraa fuudhuu fedha. Yoo waan bittu san bakka takka dhaabbataa godhiifi bakka shinni sadii kana bittee waa gurgurte gatii san hin bitiin mas waa gurguri. Sadiinis bitii waa gurguri tirfuma waliin. Maal fa'aa bitame? Wanni bitti shinni sadii kana nama yoo waa bitte wanta bitteeti bakka dhaabbatu kan godhan. Amma fakkeenya manaadila yoo bitanidha. Manaadila. Naadila. Giiroo bitti. Giiroo bittee shantamii sadii kana giiroo gurgurta. Obbaa gurgurte giiroo sun yoo dhibba taate dhibbaan giiroo bittan mas. Dhibba lama goota akkasii oolta. Yaada bareedaa kennee jira. Achi binnesi gaafii. Salaamu alaikum. Nagaami. Giiroo qabdanii. Namni qabu ni jira. Naannoo kana namni qabu jiru. Manaadila ni qabdaa. Asumarraa mana rifeensaa kanarraa dalagaa eegala manaadila. Gurguddaa waan san kennu asii gurguradhaa achi gabbee. Digdamii shan. Asii digdamii shan baasee jirra. Digdamii saddeet nu hafe jechuudha. Kunooti sooftii sooftii binnee jirra. Amma hin deemnaa. Kunooti qaarii digdamii saddeet qabnaa jechuudha. Let's go guys. Aamin aamin waraqaa tiyya. Waraqaa deemee irraa fannee turre. Oke amma kunooti sooftii binnee jirra. Eessa gurgurannaa ishee sooftii sana? As mana rifeensaa kana. Manni rifeensaa kunillee kan Oromooti. Salaamu alaikum. Nagaami. Biftanii? Digdamii shanii bite. Garaagarummaa moo? Hedduu takka uffata galatoomaa ittiin jira kun mana rifeensaa Oromooti. Asitti meeqa gurgurannee qarshii 30 gurgurannee jira. Gara lammaffaa deemnaa. Amma qarshii 30 dalagannee jira. Waan warreen kanaatti deemee jira. Qarshii 30 gurgurannee jira. Eshi manaadila kana naa kennamu. Kuni ta'am isaa mana rifeensaati. Kas ammallee manaadila tokko jechuudha. Asirraa giiroo bikka isiin jirtuu fagaata. Sababa saniitiif kan ka'ee giiroo bikka isiin jirtuu fagaatti. Sababa saniitiif hanga bikka giiroon jirtu geessu gahuu jedheeti. Oke qarshii beeku kun. Jadi qarshii beekaa qarshii 33 qabna. Let's go ammallee adeemnu. Rabbiin waa sattaru. Manaadila feetaa? Manaadila feetaa? Manaadila feetaa? Manaadila irraan finne mana gaafatame. Mana nyaataa caaluun beesa. Maadii keessatti argamu jirra. Salaamu alaikum. Mana nyaataa jirra kunooti. Galatoomatillee wallahi baay'ee nuti tolee jira. Rabbiin si haa gargaaru. Kana qabadhu. Galatoomii gaa. Amma qarshii beekaa argannee jirra jiru. Qarshii 30 dalagannee jirra jechuudha ammallee. Qarshii 63 taatee jirti jechuudha. Sooma isin gabbaanee maal bituu qabna deemnee hojii ilaalla. Maal akka bituu qabnu. Laa hedduu takka galatoomi. Salaamu alaikum. Sooftii qabda seef. Maaliif? Waay! Sooftii maaliif hin qabne? Salaamu alaikum. Nagaami. Bitanii. Qarshii meeqa? 25. Qarshii 25. Amma qarshii 23 si haa kennu. Okay, yoo. Qarshii 5 asirraa saantimii na harkaa butu. So amma shi asii sooftii bitannee jirra. Salaamu alaikum. Nagaami. Mana rifeensaa biraa dhufnee jirra. Qarshii 30. Laa 25 biteera. Laa 25 wallahi. Wallahi laa 25 bite. Ilaalle asitti guraagee taata. Wallahi qalbiin hin jiru munaa. Qarshii harkallee jirra. Abbaan mana rifeensichaa saahibuun kana habibi hedduu takka ulfadha. Ammallee deebinee jirra. Manaadila sanirra deebinaa hin ammallee. Ilaalla. Ramneetu subscribe kuma takka ishee isaati. Salaamu alaikum. Baabaa kamisi. Egaa jirtu manaadila tokko naa kenname siinne.
Dijami shani? Maali? Akkas. Ilaalle abbaa kiyya. Assalaamu alaikum. Nagaani. Boda sudah bisa di Dewi sini. Aska ini. Iskay deema. Guraan jetti taata asitti dhuftee qalbii soddomaa kennii minaaman qalbiin takka hin jiru. Salaamu alaikum. Nagaani. Mana adila kana mana rifeensaatti irra deemee gurguruu jira jetaa. Qarshii 25 bitee qarshii 30 qofa kan ilaalu barbaade. 25 bitee hin beekan. 25 bitee 30 ana kana ilaalu barbaade. Bir kalaan bakka Oromoon bakka jirtu nama taphaabbatiidha. Mucaalee tana sabicha naase malee akkamitti kaan irraa fudhata. Mee banna wanni duuba kana alattame. Laan alattame. Ilaalle amma asitti meeqa shaqalleetu? Wayne mana dinni kennallee dhumate gaam ishee asii asumaa billa. Habibi hedduu takka ol faadhu galatoomii. Ilaalle bakka shiqalaa miti. Dukaan Oromootiif na barre dalagaallee bakka asuma Oromoo irraa binnee Oromoo irra gurgurra bakka. Assalaamu alaikum. Mana dila kadhaa? Mana dila? Yappi ni jira. Mana dila naa kenne. Guys xiqqaa kanallee fuudhu. Lana garuu giiroo birallee ga'u ga'ee jira. Nattaafu. Qashime. 25 kana naa kenne. Qarshii 25. Oromoo teena takkaa yeroo guraatii taatee jirti ilaalee takka 2 3 4 5 ilaalle. Ballee mucaan achi bira birrii hambifate sun baxaafii nu miidhee jira wallaahi itti deebilee raafuu malee. Ilaalle abbaa kiyyaa. Habibi ulfaatu baay'ee. Salaamu alaikum. Habibi akkamati? Nagaani. Habibi. Nagaani. Jirta. Habibi. Nadila kana qarshii 25 bitee qarshii 35. Dabaleera. Asuma Guraagee ilaalle abbaa kiyyaa. Akkam godhane Oromoo irraa bitee Oromoo irra dalagaa ilaalle. Habibi. Tibibbir maat bar. Ilaalle amma asitti jechuudha. Qarshii meeqa tarrafnee jira jechuudha guys. 30. Qarshii 30 tirfii argannee jira jechuudha. Maashaallah. Habibi ilaalle. La ilaha illa. Akkana laal. Habibi ulfaadhu. Geetaati. Akkana. Habibi Aye, amma ishee akkanuma gad deemta. Salaamu alaikum. Mana dila qabda sa'e? Mana dila xiqqaa san. Qashime. Abbaa tokko qofa fedha abbaa takka naa kenne. Bakki too giiroo waan dhiyaannee fi sanii tokko qofa bite. Too sa'e. Kana gisee nama garra argite isa bachi baataan lammatan akkanuma fuutee gurgurtaa. Salaamu alaikum. Nagaami. Saahiba giiroo qabdaa? Giiroo naa kenne. Haatira deebee isa gite bakkitee giiroo gennee jira. Namni mana dila fedhu jira? Mana dila fedhu jira? Giiroo naa kenne. Qarshii meeqa? Qarshii 20. Okay. So amma jechuun tirfiin keenya qarshii meeqa jechuun qarshii 36 jechuudha. Qarshii 30 achi reef kana achisaniitii fi kanaa wajjin ilaalle abbaa jaa 38 jechuudha. Bakka tibibbirii bitee bitaa. Okay galatuma. Salaamu alaikum. Nagaani. Birraa. Yoo bitataa? Okay. Qarshii 30 giiroon tokko. 20 bitee. 20 bitee. Amma asitti giiroo takka gurgurannee jira. Tirfii fagaannee jira. Habibi ulfaadhu. Ayyee galatoom. Qarshii 30 gurgurre giiroo takka. Tirfii qarshii 10 qofa irra kaannee jechuudha. Salaamu alaikum. Namni giiroo waraadu jira? Jiru bakka namni mirqaanu jiru as keessa. Nagaami?
Jirra. As keessa yoo waan barbaadan jiraate dheetu jiruu fi sooftii keessa silaa dukkaana keessa irraa sooftii feetu jiruu. Ayyoo jiruu ni feetan jedhee yaada. Waaw guys amma jiruu hafteellee gurguradhee jirra. Wanni harka dura ta'e manaa dila qofa. Amma let's go. Gurguradhee jirra. Jiruu tanallee gurgurannee irraa qarshii meeqa gurgurannee qarshii 30 gurgurannee. Antee jiruu tana silaa jechuun qarshii 35 fa'aa godhe akkam nama waan ta'u. Kiraa shabaa harkannee jira guys. Salaamu alaikum. Gaan asirratti haasofnu kiraa shabaati. Yoo ammaaf garuu wanni gurguru jiru harkaa dhumatee fi jiruu gurguraa jira. Manaa dilee ta'e natti harka fe'ee manaa dilee ta'e kan ilaalchu barbaade. Kiraa shabaa kanarra nu harkee nu tabaabaru jira. Manaa dilee qarshii zamaan nurraa bitee jira. Bita kan galatamii ulfaadhu. Ayyee shayyee. Ayyee bita galata malee saddeet dukkaana reef tanaa sadii giiroo qoqqoo isaa badhaa qoome giiroo 2 giiroo 3 ishii as keessa giiroo 3 miti giiroo 5 qarshimee laa qarshimee qolii giiroo 5 dhibba what guys kaman jiru giiroo 6 Janet, ibalik hijab, right? Ilaan leeqaa sama jiree jama qarshii hagaa qabnu maraan jechuun giiroo binnee jira. Qarshii nu harka tafte kanaa fi qarshii 30 kanaa achii qabnu kan jechuudha. Digaa si yaadame qarshii 53 gabbaatee ilaallee bakka kiisa na kiisa. Ini gambitan di kandang dulu kan wallahi billahi. Siap mama tidak? Kak Giro lucu, apa aja kamu? Assalamualaikum. Giro ni saya tanjir kan ni? Giro, nanti saya tanjir kan ni? Kamu kerja ni belum? Giro, atau Giro, nanti saya. Pada. Kita baru ni. Giro sih kan? Isa gurguraa kun. Isa deemee beekaa bakka tanaa sanii deebi'ee as bira qabnee jira tokko qabnee as biratti gotti giroo. Yaa. Garuu immoo kabaja jibaa keenyaaf jettee qabdi. Habibi. Ilaalle bakka akka Oromoo yoo si jaalate akkasuma si kabajee goonii si jedha. Wallahi ufat result isa damo hawaasni keenya hargee sabuu nan dhiisu isaan irraa lafa ayi result isa qarshii sharafa qabda la aspirati ha gurgurree jirra mal bakka dalagaa miti wallahi billahi tun anne jechuun dhugaa dubbatu fagana takka natti fabbaran jedhee yaanne habibi hedduu takka ulfaadhu galatoomii hayyee hayyee ulfaadhaa taanee jirra biiroo takka gurgurree jirra kan naanni michuu maslii tokko na laalee bara birrii laalee birrii hanga qabadhe laalee nagaami akkan giroo feetanii giroo aspirasi nami biru biru asluta assalamu alaikum nagani biro gurguru jira beta biro kabade de gurguru jira biro tilajiman jira te shibar oru dake jima jabse kandan di jima gurguru juma karkasa biro gurguran ne malle asit kuno ti bar youtube ki ramne tu jeda achirati ilalu dandesa insyaallah achi sodo gurguru jira. Oke, iya buta kagala to mi pada. Itu kira kan waktu beda. Dalaga ada wan akan ko khabar pe. Imam bajra habba ashan tunafa. Sabba fur tunafa. Oke. Assalamualaikum. Nagani. Urdani. Gurgurne jirra chudamma kanatti giroo sadiitu nurra tafa
Giroo abbaa jaa. Anna akkasii asitti giroo gurguranneera giroo sadii nurratti hafee giroo sadii ati hoo giroo fedhu? Wallah ayyeeshi. Giroo sadii nurratti haftee ishi inshaallah gurgurree fitna. Ha? Giroo fedha? Giroo. Giroo. Ilaalle bakka giroo asitti illee tabiraallee gurguranne bakka. Abibi ulfaadhu. Qarshii soddoma. Digamaan bitee qarshii soddoma. Ilaalle bakka amma as biratti ishii giroo lama nu hafe gaddeemnee ammallee qarshii qabnu deebinee dhufna. Dukkan kana gizire deebitee inni jettu injiljiidha. Giroon hakana ammallee. Ammallee giroo jaanaa kenni baasha. Sadii. Shan. Giroo jaa ammallee birrii giroo jaa ni bitu. Kanneerra. Bibi. Ilaalle ammallee meeqa ishii? Abbaa jaa sadii qabna jechuudha bakka. Axxooxaafnee jirra. Ayyee bibi ulfadhu. Asiiseen. Salaamu alaikum. Nagaani. Bitanii. Qarshii soddoma qofa. Diidamaan bite maratu sun adeesaa baay'ee jira. Asitti lammallee takka gurgurannee amma akkatti meeqa nu hafaa? Torbattuu nu hafaa jechuudha. Sharafee dhufa. Asuma taa'an eegaa. Bibi. Kuran. As biratti jettaa amma asitti baachamne. Okey. Fixee barta biraa fidee dhufe. Ayyee. Salaamu alaikum. Giroon hin jirti isaa? Giroon qabanii? Wallahi. Iyya. Ha? Laa waan giroon qabne na fakkaate. Giroo si gurguruuf iyyuu silaa. Ha? Gurguruuf. Ishii amma fakkeenyaaf hin jiru. Namni kama hin jiru giroo. Namni giroo kaas gaafatee jira. Giroo amma giroo gurguruu jira. Abash. Salaamu alaikum. Nagaa jirti? Fayyada. Giroo fedha? Giroo. Wallahi. Habibi. Bakka waasitti illee shaqallaree. Ni jiru. Kallastaa. Maal nagaa. Kasii sharafee dhufaa kenna. Kasii gurguree dhufa bakka. Geejjiba dhugaatiilee. Kun dhufee bineensana sharafee dhufaa. Kanaaf seeqan. Ilaalle asirraa biiroo bitatee qamadii yaalee akkamitti mirqaanaa deemaa sharaa kana gubbaa. Arabatti illee gurgurama daandii. Mucaan jechuun waan isin ajaa'ibu ofumaa isaatiin bitee qamadii jedhee naa kenne. Salaamu alaikum. Akka giroon hin jirre quba qaba gaa. Giroo gurguruu jira amma giroo isa dhugaam mirqaan. Wallahi mudin wallahi nagar tu adi. Benar. Wallahi kamu. Ada ni. Riba kade. Ini kamu ni gana masih nak kali. Gargaan sala kennana minakin mufid. La kannana minakin nucu mufid bete namara famsi nucu jira bete kenna osoo hin taane bu'aa ofii kiyyaa deemee ittiin dalagee harkadhe sana. Qarshii lamarra seeqaa namni seeqan. Maaf hin jedhini beektaa? Maaf hin jedhini beektaa? Qarshii lamaa san bu'aa. Siifii miti bu'aa. Beekeedha bareechuun. Itti gargaaru san daaboo bitaaf. Ogaa maallaqa Itoophiyaa hin jiran. Dhugaadha jechuun beektaa amma fakkeenyaaf soddoma gurguru jira. Jiru qarshii lama irra seeqaan furu amma naa jibeen nuti hin jenne beekatu. Qarshii lama waan adiitan waan kan fuutee qarshii lama irra seeqaan fudhadhu kabiraa fiti ammas lama irra seeqaan seeqaa qottisen ka'uudhaan seeqannee tajaajila seeqannee waan namichi irra seeqaa fudhadhu. Ayyata ta'e asirra yaada bareedaa kennanii dhanii waan harkatti gurgurii. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Nagaami. Jirta. Giroo gurguruu jira beektaa? Maal? Giroo gurguruu jira beekte? Giroo? Ee. Beektaa qabeessa qabi. Laa kannaan fedhu.
Kanaan fedhu. Dalagee ka harka fide malee kanaan fedhu. Asbira namni jiru qabu jiru baanee jira. Bira. Kisuma? Kagiti. Wani si famsisu. Basi galu na karara guru wani. Ayi fon. Kanna osoo hin taane jechuun bittaa gurgurtaadha. Waan dalagee harka dhiisan qarshii soddoma qofa. Qarshii 20 bidee qarshii 30 qofa. As keessa namni giiroo fidan. Produs keessa giiroo gurguru jira giiroo fed. Ilaalli hundaadha asirratti amma faamsiisee jira. Biraa silaa nama faamsisuu fa'aa danda'e jechuudha. Amantii kana shaqalaa barka. Amantii shaqalaa miti billaali. Asbira bal'aa Oromoo baay'ee jira as keessa. Salaamu alaikum. Nagaa qabdanii? Nagaa keessanii? Giiroo gurguru jira jettanii? Giiroo reefi ta'ee jiraatan. Kannaan fedhu jedhee narraa bitanii wanni akkadha jechuudha. Just wanni fallee kennaa faarraa maa kennu fedhillee bitiitii ofuma bira kaayanii saayiba mirqaan fa'aa qabaate. Achiillee baanee ishii. Salaamu alaikum. Nagaani giiroo gurguru jira namni giiroo bilatu jedha. Laalii hadda maal isa uummata mataa jalmaatu bicha jira. Salaamu alaikum. Nagaani jiranii giiroo gurguru jira. Kannaa osoo hin taane giiroo gurguru jira. Namni feetanii jiraatan. Alaykum salaamu alaikum. Namni tokko ganama kun nama asadiidha ta'uu. Saada kana beesi hamsisee yaada qabdu egaa hamsisee irraa baate giiroo fedhu. Nama amma giiroo kana qabu nama. Kana garuu jechuun giiroo fedhuu baatee jechuun sun wal fedhii isaati. Inni akkasii saada kana dhaabatee si dabsee sheemu koon jechuun takallee isaati si akka gatii buusiti. Makarakkaree hin jiraa gatii buusiti gurguradhu midhaan baanaa jechuun danda'a. Salaamu alaikum. Namni giiroo fedhe bitee giiroo. Asliilee gabbaadha. Salaamu alaikum. Yaami. Giiroo gurguru jira beete. Giiroo gurguru jira beeta. Ati garuu si laata kafuudha ta'e abbaa meeqa bicha nyaata beeta. Qarshii 30 qofa beete. Assalamu alaikum. Nagani. Kita giiroo fitaa saayib. Giiroo. Laachuun abboota. Yoo namallee fudhate sun mirgaa keeti. Oromoo lafa irra deemuu beeku. Mataa nama. Assalamu alaikum. Nagani. Bakki asillee barbaannu. Bani Oromoo safara kana irratti beeku. Wallahi Oromoo billahi duraaje moo anaatu nama faamsuu dadhabee moo maalidha? Keerlasi. Wallahi taatu sabbira osoo deemuu kana talgalaa jira. Kana yoo fide jedhama inshallah. Bannaa kan Oromoo sa'a takka dhaabatanii nama haasofsiisanii sa'a takka nama karakkartanii maal jettanii ganaa deebitanii wanni nama hin barbaannu jenna waan jedhan. Yoo fedhiin ganamaan ofirraa nama oofaa malee maal isin? Sa'a takka kokkii kana keessa dhaabatee akkana sanbira nu nama faamsisuu hin danda'u. Akka kokkeen na godhuu jechuun asirra ilaalle abbaa kiyya. Salaamu alaikum. Giiroo gurguru jira. Kannaan fedhu giiroo narraa bittu akka giiroo. Jechuun yoo namaaf illee kennu taate narraa bittu akkuma bittu jedha malee kannaan fedhu. Qarshii qabbata. Qarshii 30 bitee qarshii 30 gurguru jira. Kun akkanatti wal gargaaru jechuudha. Garuu haraamii taate irraa gaafatan. Ani siin qaba oogin. Haraamii taate irraa gaafatan. Inni amma tawfii sana irratti akkamitti yeroo irraa gaafatan. Haraamii taate irraa gaafatan irraa. Ibsi haraam taate waan fedhii dalage waan biraa. Ayyee taate. Deebisaa hoo. Qabbi isaa gargaaru guddistee. Ayyee ulfaadha. Haa boy galatooma. Mafrii bazaanu jira. Ifama ispensii tun irraa guutee jidduudhaan onni jedhee. Amma dukkaana reef kanaa sanii deebi'ee giiroo habbaa lamatti dabalee ta'uu jirra amma
Desmo sembilan hal kana jira asii amma xiqqoo ni jennee jiru akka qabu kan yoo fiqee jedhe hin galla jedhee yaada. Salaamu alaikum. Biiroo qabdaa? Ha? Hin qabduumi? Hin qabaane gaati. Kanaafuu biiroo bitadhu dee. Narraa bitatta gaa. Oh. Ha? Atoo beekaa? Ati beektu? Habiibi. Qarshii 20 bitee qarshii 30 gurguru jira. Oh. Habiibi. As biraa giiroo takka 40 nurraa bitanii. Ha? La kan naan fedhu. Bittaa fedha malee kan naan fedhu. Gahee mataa kiyyaa baachuu barbaadeeti. Okay. Amma akkanatti abbaa shantu nu hafe. Okay. Habiibi. Yaa. Ayo bidu takka ulfaadha amma abbaa shantu nu hafe abbaa shanii inni deemnee akkama gurgurraa. Kalaayee hiyyee jira galatoomaa. Anet. Bisma. Baay'eeti. Nagami. Jirra wallahi akkam amma giiroo gurguru jira kan naaf fedhu. Gahee mataa kiyyaa kun dalagee gahee mataa kiyyaa kun dabarsee dabarsee. Waan gara abbaa kiyyaa dira jiru. Qarshii 30 diidamaan bitee qarshii 30. Fudhadhu. Ayo ulfaadhu. Ayo taati. Asitti giiroo takka gurguranii jira. Assalamualaikum. Abas, kamat. Jadi, orang berakhir kasih bilang. Kiri kali beda, kiri macam mana tadi? Kiri beda kiri. Alkana वो गिरा guys. अभी अगर खन्ना फिर बेटे गुरगुरे तिरकी रखा ये चीज़ बेटे ऐसी तो खन्ना कमी kamera kan ऐसी थी गिरो तक गुरगुरे ने अब्बा हो तुम apa alkana ये गिरान गल्ला में oh Bukan itu mending. Iya kayak uffat lah. Ya. Ayo sih sana ya pak. Ayo sih tadi kalau tuh. Wow. Hah? Tidak juga kereta kereta ni. Amma giro guru jira, yo giro saya ada kan. Hah? Giro guru jira, yo giro baru ada. Mata gini mata aja. Jadi jira. क्या था यार हीरो शक्ल उधर है ना हीरो शक्ल उधर है ना हीरो उधर वल्ले क्या है वही पर है जिम्मा पर है हां सही भी इफा तो गलत होगी नूरुद्दीन कौन होती है सोको जरा कामन में बिल्ला अलैकुम सो अम्मा हीरो ना तो नो पे हीरो कथा मा तना गुथु हाथ में कांसीदा ओले wallahi illa ana abba na mata sai sai हीरो का शो दो सदो दे मां बिदे का शो दो सदो kasih kuda raka amma kuda raka ide guru ka peto yana go narra bi kidam narra bi kida abide unamara ko nawar ai namoge garaj sabre khanna fer sono khanna fer bitatte ko fa ko net fer garjo rage so diwo mara fitne jira amma saat ini lihat kana yo njuruf sa'a saddeeti inshallah amma qarshii walumaa gala tarkaa qabnu wagana odee liqaas bira jirtu san fuunee dhufnaa koota kam as biraa birriin jirti arbirri wayii fidee dhufa haa ta'u tuqan hin dhufne eessare jiru jiru jiran kan dari kana ne cikin san jiru okay masuk ada itu orang maiki ini share jangan rakte jira kan sih di sari itu waya inshallah ona figana mati de bina ni de tujuan juru saat ini itu tak ada mera lakte kan jira
So hanga ganama walitti deebinutti. Akkuma jedhe kun amma ganamaan ka'ee jira. Laakiin akka asiitti ganama laakiin sa'aatiin deemee jira. So maallaqa walumaa galatti harkaan amma deemnee galchina. Duraan nama as keessa jiru kennina jedhee yaadee ture. Garuu asliin wanni isaa jala feesbuuka isaa jalatti akkaawuntii sheer godhee ture achi jala akkaawuntii fudhadhee jira. Deemnee birrii sa'a lama keessatti dalagnee wanni jenne deemnee galchinee ilaallaa jechuudha. Birrii Itoophiyaan gama akkasiin taatu jechuudha. Guys qarshii 30 kalee dhiisnee biraa deemne amma fuudhee qarshii 30 sanii kunooti. So amma bakka ergan deemuu jirra. Walumaa galatti maallaqi harkaan hangana qarshii 356 qarshii Itoophiyaa qarshii 800 taatedhanii qarshii 200 isaatu itti dabalee walumaa gala qarshii 1000 takka. Ayyoobbo qarshiin tun zayitii takkallee namaa bittee yaada. Kanaafuu akkaawuntii 1033 duwwaa takka 82 akkaawuntii kana argamtu jira. Baankii Gamtaa Hojii Oromiyaati. Namni akkaawuntii san feetan diskiripshinii jala isin egaa diskiripshinii jala fudhachuu dandeessanii. Ristiin isaa kana hanga viidiyoo biraatii walitti deemuutti nagaarra na tura.